Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon amiin. Mootii nagaa hangafa hundumaa yaa Waaqayyo uumaa argamsiisaa maddisiisaa hundumaa kan taate Waaqa keenyaa nu ijoollota kee kana sammuu yaadu nuuf kennitee nama nu taasistee uumama keessaa adda nu gootee bifa keetiin nu uumtee kan bifa keetiin uumaman hundumtuu siif hin bitamanii si waaqessanii daandii dhugaarra nu dhaabdee daandii dhugaarra kan dhaabatanis hundumtuu yeroo kanatti carraa kanaaf hin carroomneeti nu immoo sa'aatii kanatti yaa Waaqayyo walitti qabamnee sirraa akka barannu siin akka barannu waan nu eeyyamteef yaa Gooftaa keenya qooqa keenyaan si galateeffannaa. Galanni ulfinnii fi oqumni teessoo irratti siif haa ta'u. Obboloonni koo daaqonoonni obboleewwan dhiiraa fi shamarranii gatii dhiigaatiin bitamtanii Waaqayyo dhiiga isaatiin sin bitee sin kabajee ulfinaan sin dhaabee yeroo ammaa kana wayaa kabajaa uffattanii ulfinaan iddoo kanatti sagalee Waaqayyo jiraataa dhaga'uudhaaf kan walitti qabamtan hundumti keessan iyyuu maqaa Waaqayyo isa jiraataatiin nagaan sin gaafadhaa. Akkam ooltanii warri bultan immoo akkamiin bultanii akkamiinis eeggamtanii yeroo kana geessanii dhugaadha wanta jennu hin qabnu hunda waan nu godheef galata Waaqayyo jennaati. Akka galata kee jennee dubbannuuf kan nu gargaarte yaa Waaqa keenya eegaa eegumsa keetii maqaan kee kan ulfaateef kan galatoome nuuf haa ta'u. Giiftii nagaa haadha Gooftaa keenya Waaqa garaa isheetti kan baatte gadameessi kee lalisaa samii lammaffaa golgaawwan keessatti kan banaman iddoon teessoo Waaqayyo kan garaa kee keessatti dhaabbate yaa haadha Gooftaa keenya kennaa guyyaa jimaataa rakkoodhaa nama baastu gaafa mana dookimaas kaan mandara galii qaanaa galiilaa yaada balaa isaaf giiftii keenya dubaroo Maariyaam ati ishiin abboota keenyaaf ifatti mul'attee araara keetiin jaalala keetiin waan nu wajjiniin taateef maqaan kee kan ulfaateef kan kabajame haa ta'u. Ergamoota Waaqayyo warra qulqulloota yoo isaan dhageenye yoo isaan duukaa buune yoo sagalee isaanii dhageenye kan eebba qooddannu eegumsa isaaniitiif nu gorsuu isaaniitiif nu jajjabeessuu isaaniitiif maqaan isaanii akka Waaqayyo kennaa isaaniif kennetti kan ulfaateef kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa barsiisaan keenya Waaqayyoodha, tikseen keenya Waaqayyoodha. Guyyaa har'aa mata duree barumsa keenyaa taasifannee kan nuti ilaallu ergaa qulqulluun Phaawulos Filimoonaadhaaf erge. Ergaa qulqulluun Phaawulos Filimoonaadhaaf erge boqonnaa 1 lakkoofsa 16 kan jirudha. Qulqulluun Phaawulos ergaa Filimoonaadhaaf erge ergaa tokkittiidha ergee fi ergaa nutti inni erge sun iyyuu immoo boqonnaa tokkittii qofa qabdi. Kanaaf boqonnaa jechuun yeroo baay'ee hin fayyadamnu. Filimoonaa lakkoofsa 16 jenneeti kan nuti kaanu jechuudha. Maaliif boqonnaan ishii tokkuma waan ta'eef ergaa Yihudaa gaafa jennu Baaqoom gaafa jennu akkasumas immoo ergaa qulqulluu Phaawulos Filimoonaadhaaf barreesse boqonnaa tokko yoo jennee fi lakkoofsa 16 yoo jennes garaagarummaan qabu. Boqonnaan isaa beekamaadha waan ta'eef. Kitaaba kana Waaqayyo isin gargaaree yoo dubbistan hundumti keessaniyyuu daqiiqaa 3 hanga daqiiqaa 4 jidduuttidha kan isin dubbistanii fixxanii warri harka keessan keessaa kitaaba kana qabdan jechuudha. Keessumaayyuu waa'ee kitaaba dubbisuu sirriitti barachuu beekuun barbaachisaadha. Akka barumsa mana kiristaanaa keenyatti Waaqayyoon akka ittiin fayyinuuf akka jireenya qooddannuuf kitaaba nuuf kennee kanaafis wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 30 fi 31 irratti qulqullichi Yohaannis hojii Waaqayyo biyya lafaa irratti hojjete kana qofaadhaa miti akka ittiin fayyitaniif jecha garuu ishiin kun isiniif barreeffamte jedha. Akka maal taataniif akka itti fayyitaniif akka ilma Waaqayyoo bartaniif akka jireenya qooddattaniif kitaabni ishiin kun gabaabbattee isinii barroofte malee hojii Waaqayyoo dhugumatti kitaaba gabaabduu kanaan kan barreeffamee dhiyaatu miti. Kitaabni kun very short xiqqoodha yoo ilaalle irra ta'e jechuudha. Kitaaba kana harki namaa Waaqayyo isa guddaa Waaqayyo isa amanamaa kana keessatti ibsineef hin jechuun dogoggora sirumaaf iyyuu. Kanaaf kitaaba isaa wangeela isaa keessatti qulqullichi Yohaannis otoo hojii Waaqayyo gootu hojii isaa inni biyya lafaa uumeeti mitiiti. Ishuma inni waggaa 3 ji'a 3 duuka bu'oota fuulduratti deddeebi'ee barsiise sanayyuu otoo ni barreessine ta'e qalamni bishaan biyya lafaa kun qalama ta'ee mukkeen immoo akka ittiin barreessine lafti kun illee waraqata taate hojii gooftaa keenyaa barreessitee fixuudhaaf nun dandeessistuu jedha. Kanaaf akka ittiin fayyitaniif jecha kitaabni ishiin kun maal taate jedha gabaabbattee isiniif barroofte jedha. Egaa gara mata duree keenyatti yoo dhufnu
qulqullichi Phaawulos inni Waaqayyoon isa fo'ate, Waaqayyoon isa iddoo ammeenyaa keessaa isa waame, otoo inni kiristaanota ari'atu akka inni kiristaanummaa lallabuuf, akka Kiristoos inni lallabuuf, akka kiristaanotaaf da'oo ta'uuf kan isa waame namni kun biyyoota hedduu keessa deemee ni barsiisa ture jechuudha. Biyya inni deemee barsiisu hedduu isaaniiti kan turanii. Tokko Tasalonqee deemeera qulqulluun Phaawulosi. Inni egaa Qolaasiyaasis deemeeti barsiiseera. Iddoo deeme hundumatti iyyuu qulqulluun Phaawulos wadaajota yookaan immoo namoota amansiise wajjin jaalala obbolummaa isa cimaa hundeessuudhaan isaan wajjin jiraachaati kan inni ture jechuudha. Haa ta'uuti imalli qulqulluu Phaawulos alagoota waan dhiphiseef, gantoota bara sanaa waan dhiphiseef, Yihudoota bara sanaa waan dhiphiseef, Fariisota bara sanaa waan dhiphiseef, Saaduqoota bara sanaa waanta dhiphiseef, akkasumas immoo warra bulchiinsa Roomaa jala jiran sirna mootummaa Tiraajaan Qeesar waan rakkiseef qulqulluu Phaawulos fuudhanii eessa geessanii? Gara mana hidhaatti geessanii jechuudha. Mana hidhaa keessa taa'es ergaa tokko eenyuuf barreesse? Nama maqaan isaa Filimoonaa jedhamuuf barreesse. Nama maqaan isaa eenyu jedhamuuf? Filimoonaa jedhamuuf barreesse. Filimoonaa kana ergaa inni qulqulluun Phaawulos mana hidhaa keessa taa'ee ergaa inni Filimoonaadhaaf barreesse boqonnaa tokko lakkoofsa 16 irratti gaafa dubbisnu maal jedha? Inna maarifa kan gidii wadii inda baaraa idellam kanaan booda akka garbichaatti miti kan jedhu. Mata dureen keenya irraas isa maal jedhudha? Kanaan booddee akka maaliitti miti? Akka garbichaatti miti. Kanaan booddee akka maaliitti miti? Akka garbichaatti miti. Kanaan booddee garba miti. Kanaan booddee bitamaa miti. Inni kanaan booddee ilma bilisaati yookaan ilma birmaduuti gaafa jedhu qulqulluun Phaawulos ergaa isaa nama Filimoonaa jedhamuuf barreessee erge jechuudha. Biyya barsiisaa ture keessatti qulqulluun Phaawulos nama Ayizaaba ture Filimoonaa duraan dursee maal godheera? Alagummaarraa gara kiristaanummaatti isa jijjiireera. Kiristaanummaa jijjiiree maatii isaas kiristaana taasisee sirriitti nama hubataa nama cimaa isa taasisee kiristaanummaadhaan tinnishwaa beeta kiristaan babeetii ustaaleech manni kiristaanaa xiqqoon mana kee keessa jirti jedheen. Manni tokko keenya mana kiristaanaa akka jedhamu kan nu agarsiisu. Kanaafis erga qulqulluun Phaawulos Filimoonaadhaaf barreesse gara jalqabaa gaafa dhaqxanii dubbistanii waa'ee maaliitti kan inni kaasu? Waa'ee nagaa dhaamu. Siif, maatii keetiif, namoota si bira jiraniif, mana kiristaanaa mana kee keessa jirtuuf maal ta'u jedhee nagaan haa ta'u, kennaan Kiristoos isin faana haa ta'u jedhee erga dubbateetiin boodatti qulqulluun Phaawulos eessa keessa taa'ee barreessa? Mana hidhaa Roomaa keessa taa'ee. Maaliif hidhamee? Waan wangeela lallabuuf, wanta dhugaa labsuuf, waa'ee fayyina Kiristoos addunyaatti waan labsuuf qulqulluun Phaawulos hidhameera. Gaafa inni hidhamee jiru kanatti qulqulluun Phaawulos waltajjii hundumaa wangeelaaf fayyadamu. Waltajjii argate hundumaa akkuma gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos nama 5,000 gaafa argates wangeelatti lallaba. Namni tokko akka Niqoodimoos galgala dhuunfaa isaatiin itti dhaqus gooftaan carraa argate kanaan lubbuu tokkoon qeequ wangeelatti lallaba. Akkuma dubartittii Samaariyaa biyya Samaariyaa keessa guyyaa xaraaraadhaan guyyaa walakkaa baatee bishaan waraabuu dhaqxee gooftaan dubartii tokkittii kan hin barsiisu hin jenne ishiitti dhiyaatee qajeelummaan jireenyi ofii isaatii Kiristoos ta'uusaa isa bira immoo bishaan jireenyaa yookaan dhugaatiin jireenyaa akka jiru itti himee ishii barsiiseera. Akkuma kana kan Kiristoos waaqa isaarraa barate dhugumatti duukaa Kiristoos kan bu'e qulqulluun Phaawulosis wanta argate waltajjii argate hundumaa maaliif fayyadama? Galata Waaqayyootiif wangeela barsiisuudhaaf alagoota gara jireenyaatti jijjiiruudhaaf. Iyyaadannaa hundi keenya iyyuu biyya Ateenaa jedhamu dhaqee qulqulluun Phaawulos gabaa jidduu seenee lallabee jedhe. Namoonni dhufanii falaasfaadha moo maraatuudha jedhan. Falaasfa. Nama kun sammuun gallakkisee haasa'utti fakkaata. Inni garuu mee waa tokkoon si gaafadha. Dubartittiin Liidiyaa jedhamtu eessatti amante yaa obboloota koo? Baay'een keenya gaafa wal eebbisnu Waaqayyoon laphee Liidiyaa siif haa kennu wajjin jenna. Dubartiin Liidiyaa jedhamtu eessatti amante? Dubartiin Liidiyaa jedhamtu koo kan ishiin wangeelatti amante koo gabaa keessa teesseeti. Otoo gabaa keessa teessee nagaddooti.
Gabaa keessa teessee koo maayikiraafooniin bara sana jiraatee miti kan sagalee bataskaana keessaa dhageessee waaqayyotti amante. Eessaa dhufteetti amantere? Qulqulluu Phaawulostu achi dhaqee gabaa keessa dhaabatee barsiisa. Gabaa keessatti eenyu bakka isinii kenname? Yoo waaqayyo nama gargaare malee yaa saba koo. Eenyumatu gabaa keessatti sagalee waaqayyooti. Sagalee kamiif iyyuu namni bakka kenname gabaa keessatti. Gaafa waaqayyo nama carroonsu garuu akka Liidiyaa isa qulqulluun Phaawulos waltajjii gabaatti fayyadamee sagalee isaa barsiisu kana dhageessee ofii ishiitiifis ijoollee ishii wajjin cuuphamtee kiristaanummaa kaatee jedhe. Qulqulluun Phaawulos egaa har'a inni kaleessa gabaatti fayyadamu, inni waltajjii mootota fuulduraatti fayyadamu, inni bakka argate hundumaatti iyyuu sagalee waaqayyoo lallabu har'a hidhame. Harka hidhamee qaama hidhamee eessa keessa galee mana hidhaa keessa galee Roomitti. Amma isin harka koona hiitanii garuu kanarra bakoona hidheen jiru anarra dee wangeela lallabaa jedhe. Hin yaadattu hundi keessan seenaa wareegamaa qulqulluu Giyoorgisiin wanti isatti hafe hin jiru. Qaama isaa hundanis sakkaalan ni hidhan ni xaxan akka inni nyaatallee eebbifatee hin nyaanne ni taasisan. Kanaan booda nyaata isaallee maaliin eebbifata ture? Morma isaatiin maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu jedhee fuuldura duubatti bitaa fi mirgatti jedhee nyaata sana eebbifatee marzii yookaan summii isaan dhiyeessaniif illee dhugaa ture. Mana hidhaa keessatti wanti baay'een hin mijatu. Kan argan beeka mana hidhaa keessa. Amma qulqulluun Phaawulos mana hidhaa keessa jira. Mana hidhaa keessatti akkuma qulqulluun Giyoorgis mana hidhaa keessa taa'ee dubara mootii namoota masaraa mootii keessa jiran haadha manaa mootichaallee dabalatee akkuma inni kiristaanummaa kaasise qulqullichi har'a maqaa isaa kaasnu kun qulqulluun Phaawulosis mana hidhaa keessatti wangeela lallabe. Mana hidhaa keessa taa'ee wangeela lallabe. Yeroo wangeela lallabu keessatti eenyuun argate? Nama tokko argate. Namni sun eessaa dhufe? Mana Filimoonaatii dhufe. Filimoonaa immoo qulqulluun Phaawulos duraan dursee maal taasiseera? Barsiisee cuuphee kiristaanummaa akka inni ka'u taasiseera. Namni inni mana Filimoonaatti beeku tokko har'a immoo mana hidhaa keessatti eenyu wajjin hidhamee jira? Phaawulos wajjin hidhamee jira. Namni kun eenyudha maqaan isaa yoo jenne? Roome irrattis ni argattu yookaan immoo Tasalonqee irrattis ni argattu. Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irratti ni argattu. Tasalonqee irratti ni argattu. Qolaasiyaas irratti gaafa dhaqxanii dubbistan hundumti keessaniyyuu namni kun boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irratti gaafa dhaqxanii dubbistan amanama obboleessa jaallatamaa kan Waaqayyo biratti ulfina qabu maqaan isaa achirratti barreeffamee ni mul'ata. Innis maqaan isaa maal jedhama? Qolaasiyaasii boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irratti gaafa arginu namichi kun maqaan isaa maal jedhama? Inni mana Filimoonaati ba'ee yakka jedhamee mana hidhaatti qulqulluu Phaawulos wajjin argamee amma taa'ee Phaawulos irraa barachaa turu namichi kun maqaan isaa eenyu jedhama? Onesimoos jedhama. Eenyu jedhama? Onesimoos jedhama. Maqaan kun sirriitti ulfaata jedhee hin amanu Onesimoos jechuun. Maaliifi biyya keenya keessatti namni maqaa Onesimoos jedhamu waamamu ni jira waan ta'eef. Fakkeenyaaf abbaan gammachiis yookaan Onesimoos Nasiib yookaan hiikaa hawaajii namni yeroo jalqabaatiif kitaaba qulqulluu afaan Oromootti hiike gaafa biyya keenya biyya Oromoo keessaa ba'ee biyya hambaa dhaqutti warri faranjii maqaa isaa maal jedhanii moggaasanii fi garbichummaadhaan biyya keetii baatee garbichummaadhaan waan biyya keetii baatee biyya keenya dhufteef nuti immoo biyya keenyatti akka garbichaatti isin ilaallu. Yaa abbaa gammachiis namicha biyya Oromoo jedha kitaabni isaa. Yaa naman akkasitti isin ilaallu. Kanaafuu akka garbaa otoo hin ta'in akka birmaduutti si ilaalla waan ta'eef maqaan kee eenyu jedhaniini Onesimoos jedhan. Onesimoos jechuun faayida qabeessa jechuudha. Bu'a qabeessa jechuudha. Afaan warra Giriikiitiin useful jechuudha yookaan immoo xiqqim yaalle yammi rabaa faayidaa kan qabu jechuudha qulqullichi kun. Amma namni kun garbummaadhaan mana Filimoonaa keessa hojjechaa ture Onesimoos jechuun. Onesimoos mana eenyu keessa hojjeta? Mana Filimoonaa keessa hojjeta. Garuu haa ta'uuti achi keessatti ifaan ifatti kitaaba qulqulluu keenya irratti barreeffamuu baatus hayyoonni mana kiristaanaa bakka lamatti qoodanii kaa'u dhimma isaa. Dhimma eenyu? Dhimma Filimoonaa, dhimma Onesimoos. Warri kaan hanna hatee hidhamee mana dhaagalee jedhu. Warri kaan immoo garbummaa jalaa miliqee kiristaanummaa waan jaalatuuf qulqulluu Phaawulos duukaa bu'ee
wangeela barachuu deemee kan jedhanii barsiisanis jiru. Haa ta'uutii garuu naannee Oneesimoos namni jedhamu kun kitaaba Filimoonaa boqonnaa tokko kaastanii gaafa dubbistan eessa jira? Manadhaa keessa jira. Manadhaatis turtii ture keessatti halkanii guyyaatti maal barataa? Wangeela qulqullicha Phaawulos irraa barata. Wangeela isaa guutuusaa qulqulluu Phaawulos irraa ni barata. Kanaan booda obboloota lama argateera. Eenyu? Qulqulluun Phaawulos. Kaleessa mana isaatti maatii isaa wajjin Filimoonaa barsiisee cuupheera. Haa ta'uutii garuu Filimoonaa fi Oneesimoos waliin galle. Amma Oneesimoos manadhaa keessa jira. Yookaan immoo rakkoo hojjechiisaaf hojjetaas ta'uu danda'a. Bara kana keessattis hundi keenyamee gaafa Waaqayyoon amanu, gaafa Waaqayyoon waaqeffannu, gaafa Waaqayyoof bitamnu meeqan keenyatu hojjetaa keenya yaadataa jira laata? Mee immoo warri mana namaa keessa hojjetan jarri sun gaafa waaqeffatan, gaafa amantii isaanii gaggeeffatan, lubbuun tokko mana kana keessa jirti, namni tokko nu bira jira. Isaafis bakki kennamuu qaba. Akkuma nuti waaqa keenya waaqeffannu waaqa isaanii haa waaqeffatanii yeroo kennaaf kan jedhan jiru ilaata. Hojjechiisaan akkasii argamaa laata bara keenya keessatti? Yaa saba koo. Kanaaf kitaaba keenya irratti Qolaasiyaasii boqonnaa 4 gaafa tokko jettanii jalqabdan hundi keessaniyyuu warra hojjechiisus warra hojjechiifatu irrattis Waaqayyo qixumatti gooftaadha jedhe. Qixxeedhumatti Waaqayyo gooftaa kan inni irratti ta'e. Hubadhaa. Kanaaf namni kun Oneesimoos kun qulqulluu Phaawulos jala taa'ee manadhaa keessatti erga baratee barumsa amantiitiin gaheessa ta'ee qalbii jijjiirratee nama Waaqayyoo ta'eetiin boodatti Waaqayyo yeroo tokko tokkos waan gaariidhaaf nama hiisisa. Maaf hin hidhamen jedhiina. Waaqayyo waan nu barsiisuudhaaf namni kun utoo hidhamuudhaa baatee eessatti kitaaba qulqulluu barataayyuu ture. Garbicha hoo namni bakka hin qabuufoo, garbicha hoo namni akka qubna garaatti san lakkaa'u, garbicha hoo namni teessoo irra san teessisu. Garuu Waaqayyo gaafa isa barsiisuudhaaf yaadatu gama qulqullicha Phaawulosiin akka baratuuf bakka barumsa isaa teessa taasisee fi iddoo inni teoloojii isaa baratu manadhaa taasiseef jechuudha. Manadhaa keessattis erga baratee gahoomee kiristaanummaa isaatti cimaa ta'eetiin boodatti qulqulluun Phaawulos hojii qajeeltuu tokko hojjechuu barbaade. Hojiin qajeeltuun sun maalidha? Jaalalli jidduu namaatii dhabameera. Jaalalli jidduu namaatii badeera. Kanaafuu jaalala jidduu namootaatti hin deebisa jedhee yaa Oneesimoos abbaa si guddise hojjetaa taatee fi kan turte kunoo Filimoonaan sitti murfata. Koottume xalayaan barreessaa jedhee akkaataa itti isaan araaramuu danda'aniif ergaa tokko barreesse. Ergaan sun maqaan isaa maal jedhama? Ergaa qulqulluu Phaawulos Filimoonitti barreesse isa jedhudha. Ergaa tokkittiidha, waraqaa tokko kan taatu. Ishiif barreessee Filimoonaatti erge. Maal jedheet ergaa? Gaafa ergu Waaqayyoon kaleessa mucaan kun sirkaa bahee manadhaa gaafa bahu gaafa galu deebi'ee yeroo dheeraadhaaf akkasii wajjin jiraatu yaada Waaqayyoo ta'eeti jedheen. Deebi'ee akkasii wajjin jiraatu yaada Waaqayyoo ta'eeti. Akka ammeenyaatti ilaalin. Garuu namni kun si yakkeera taanaan maallaqa kinis si miidheera taanaan kan kafalu ana. Kanaafuu ati waa'ee isaan dhiphatiiniti. Akka garbichaatti kanaan booda akka garbichaatti otoo hin taane jedhe mata dureen keenya sishii kanaadha. Kanaan booda akka garbichaatti otoo hin taane akka eenyutti fudhadhu jedheen akka obboleessaatti fudhadhu. Oneesimoosiin akka obboleessaatti of biratti qabadhu jedheen. Innis wanta kanatti fufe. Akka obboleessa ofiitti simachuu. Mee bara keenya keessa dhugaadha isiniin gaafadhaati. Namni mana namaa keessa galu Waaqayyoof nan ta'a jedhee baay'eetu yaada. Yaadu koo keessumaa sadarkaa biyya keessaatti dhugaa. Sinillee baay'een keessa warri biyya alaa jirtan biyya qaroome keessa jiru. Biyya mirga keessanis kabachiifachuu dandeessan biyya ilaaf ilaameedhaan jiraatu. Biyya loojikii akkasii keessa jiraattu. Garuu qulqulluun kun Oneesimoos xalayaa Phaawulos barreessee yaa Filimoon amma kunoo Oneesimoos gara keetti nan ergaa. Oneesimoos isan gara kee kanatti ergu akka garbichaatti simatiin kanaan booda akka obboleessa keetiitti simadhu. Kabaji jaaladhu karaa Kiristoosiin isin obbolootaadha. Yoo gatii irraa qabaatte nan kanfalaa anatu kanfalaa. Gatii jiru hundumaa natu baasaatii araarami akka obboleessa keetiittis fudhadhu jedheen. Inni sin dinne. Kanaan booda maal ta'ee Oneesimoos ni guddate. Amantiidhaan ni cime. Akka barumsa mana kiristaanaa keenyaatti amajjii otoo hin ta'in guraandhala gaafa 16 manneen amantaa kiristaanaa hedduu biratti
akka yaadannoo guddaatti waa'een qulqulluu kanaa ni yaadatama jechuudha. Waa'een qulqulluu kanaa ni ka'a. Waa'een Onasiimoos. Onasiimoos kun garbummaa keessaa Waaqayyo isa jaalatee isa filee sanaan booda maal ta'e ni luboome. Episkooposii ta'e, Phaaphaasii ta'e. Qulqullichi Xiimotewos erga du'eetiin boodatti Qisaariyaatti akka inni Phaaphaasii ta'e gaggeessaa ture seenaan mana kiristaanaa keenya nu barsiisaa jechuudha. Garuu waa tokko hubadhaa. Gaafa miidhaan nurra ga'u baay'een keenya hamminaaf nutti fakkaata. Garuu Waaqayyo maaliif taasisaa? Gaarummaaf taasisa. Gaafa Yoosef boolla keessatti galamu nama baay'eedhaaf abdii kutannaadha. Boo'icha ture. Abbaan isaa Yaaqoob illee dabalatee ni boo'ani. Gaafa inni boolla keessatti gadi darbatamu obbolaan nuti isa awwaalan illee ni boo'ani. Fuudhanis biyya inni hin beeknetti ardii Eshikaa keessaa ardii Afrikaatti isa gurgurani. Achittis qorumsatti isa eege. Mana Pheexifaaraa ga'ee haati manaa Pheexifaaraa isa dogoggorsiisuudhaaf yaallaan achi keessaa dhiisee mana dhaatti bu'e. Maaliif? Waaqayyoon imala inni ittiin deemuudhaa qabaatu isaaf qopheesseera. Aganni dhaqee beeta mangistii akka inni galu godhuufitti Waaqayyo qindeesseefiira. Waaqayyo waa guddaa isaaf godheera. Kanaaf Waaqayyoon nuti namni amanu ni hidhaa cubbuu keessaa ba'u kamiyyuu bara isaa hundatti maal miti garbicha miti. Amma guyyaa kana keessatti inni kanaan booda garbicha miti, ilma birmaduuti, ilma bilisummaati gaafa jennu tokkoon keenya mee jireenya keenyaa ilaala. Garboota cubbuuti moo bilisummaa amantaa gonfanneeti kan nuti jiraannu? Mee obboloota keenya baay'inni isaan laachuu raasachuun marmaru yeroo amantiidhaan jiraattan qoraa of ilaalaa jedha kitaabni qulqulluun keenya. Qorree of ilaaluun keenya baay'ee murteessaadha. Eessan jira akkamittan jira amantiidhaan isa jedhu. Yoo akkas ta'e Waaqayyos nu jaalata. Jireenya isaa keessatti akka Phaawulos kan nama isa miidheessatti yakkee kana kan jaalatu kan danda'u meeqa jira laata? Meeqa kana mee waa'ee kanaa hubatu? Namumti immoo kan of tuffatee of gatee Waaqayyoof ani barbaachisu jedhu hin jiru warra bara keenya keessa. Garuu ani garbicha Waaqayyoo waaqeffachuu hin dhiisu, sanbata koo waaqeffachuu hin dhiisu, kabajuu hin dhiisu jedhee har'a ulfina kanaan ga'uudhaaf danda'eera jechuudha. Kan isa gargaare eenyuudha? Inni amanamaa kan ta'e Waaqayyoodha. Kanaaf akkuma mata duree keenya irratti kanaan booda inni garba miti garbummaa keessa hin jiru jedhame warra yakkaan qabamne garbummaa yakkaatiin kan qabamne, garbummaa sagaagalaatiin kan qabanne, garbummaa maallaqaatiin kan qabanne, garbummaa biyya lafaatiin kan qabamne Waaqayyo gooftaan hunda keessaa nu baasee har'a waammattuu maqaa isaa borummoo dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu akka nu gargaaru eeyyamni maqaa isaa nuuf haa ta'u. Kan nu gorsi kan nu barsiise Waaqa abboota keenya Abbaa Ilma Hafuura Qulqulleetti Sillaaseedhaaf galanni haa ta'u. Waaqayyo nuunis abbaan keenya inni cimaaf inni jiraataa kan ta'e inni hundumayyuu danda'u, inni hundumayyuu gochuu danda'uu fi hundumtuu harka isaa keessa jiru sagalee baranneen firii 30-60 akka buufnu eeyyamni maqaa abbummaa isaa nuuf haa ta'u. Maqaa Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluutiif galanni haa ta'u bara baraan amiin.